reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attamturtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu maqaan koo Robsan Makooti. Raadiyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee irraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Dhaggeeffattootni keenya ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos torbee darbe kabajan akkasumas kanneen guyyaa borii kabajuudhaaf atta deemaa jirtaniif har'as irra deebine baga ayyaana du'a mo'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin isin ga'e jechuudhaan sagantaa keenya har'aa jalqabna. Awwaala diigee ka'uu ilma Waaqayyoo kan ittiin yaadannu ayyaana guddaa kana biyyootii garagaraa keessatti waldootiin kiristaanaa bifa garagaraatiin kabaju. Waldootiin kiristaanaa keenya addunyaa mararratti argaman konfiraansii hafuuraa gurguddaa qopheessuudhaan waaqeffannaa addaatiin waggaatti ayyaana du'aa ka'uu akka isaan kabajan beekamaadha. Waldaan Oromoo biyya Ameerikaatti argamtu tokko garuu ayyaana du'aa ka'uu isa baranaa bifa addaatiin kabache. Maayinni laata bifni addaa kun immoo jechuun keessanii nafu luba waldattii kan ta'an luba Kefyalew Amente haasofsiisneerra isaanumarraatii dhageessu. Isa dura garuu ergaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aatiif qophaa'ee dhageenya akkuma yeroo kaanii Iyyasuus Kiristoos erga du'aa ka'ee booda jiraataa ta'uusaa karaa hin mamsiisne ergamoota isaatti of mul'isedha. Bultii 40 isaanii wajjin erga ture booda waan guddaa tokko isaan abdachiisee gara abbaa isaatiitti ol ba'e jedha sagalee Waaqayyoo. Ergaan sagalee Waaqayyoo har'a waa'ee abdii kanaati. Ergaa har'aa kan nuuf fidu obboleessa keenya hojjetaa Wangeelaa Gammachis Karrsaati. Gara ergaa isaatiitti faarfannaa kanaan itti ceena. Kisiraan argamne Yesuus atuuf dhalate cubbuu koo fannifamte jaalala sargina kan namaa isa kan kenna garee gonkumaa lubbu kees naaf laate
jaalallee keessa dhuguma lubbu keessa naaf laate jaalallee keessa dhuguma jaalala sargeera kana isa kan keena garee gonkumaa lubbu keessa naaf laate jaalallee keessa dhuguma lubbu keessa naaf laate jaalallee keessa dhuguma. Sakan kena kare kokuma lubbu keessa naaf laate jaalallee keessa dhuguma lubbu keessa naaf laate jaalallee keessa dhuguma. Yeroon darbe gaa waa'ee ayyaana dhiphina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif duusaaf du'aa ka'uusaa ayyaaneffannee dabarree sana keessatti Waaqayyoo biyya jirrutti waldaa jirru keessatti nu eebbisaa ture jechuudha. Biyya hundumaa keessatti ayyaanni kun beekamaa waanta ta'eef ayyaaneffachaa turre eebba guddaas Waaqayyo sanarraa nuuf qoodaa ture. Amma immoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booda sagalee Waaqayyoo waan inni ittaanee nu barsiisu hojii ergamootaa boqonnaa tokkorra sagalee jiru dubbifanneetu Waaqayyoon kadhanna. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 amma 5 irra isa jiru. Yesuus du'a isaa booda immoo jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifneen isaanitti of mul'ise. Guyyaa 40 fi akka isaan argan godhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti dubbate. Isaanii wajjin utuu jiruusi abdii abbaan koo isiniif kenne isa an isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa jedhee isaan abboome. Itti dabaleessi Yohaannis bisaaniin cuubee isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turinii hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtu jedhe. Ameen. Sagalee kana Waaqayyo akka nuuf ibsuuf kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ati jiraataadha. Ati amanamaadha. Ati guddaadha. Ati Waaqayyoodha. Ati hundumaa dandeessa. Kottu dubbii kee kanaan tokkoo tokkoo keenyatti dubbadhu. Jireenya tokkoo tokkoo keenyaa jijjiiri. Akeekaaf yaada diinaa hundumaa nurraa rukuti. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si kadhanna. Ameen. Sagalee ana keessatti Yesuus Kiristoos gooftaan keenya dubbiin dubbateedha. Ergaa du'ee du'aa ka'e booddee jecha Yesuus Kiristoos jedheef dubbiin dubbateedha. Gooftaan karaa hin mamsiifneen karaa baay'ee isaanitti deddeebi'ee erga ofiisaa du'aa ka'eetti of mul'isee booddee ergamootatti dubbiin itti dubbate. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo keessatti ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos Masiihiin jiraataa ta'uusaa karaa hin mamsiisneen ergamootatti hime booddee akkasittiin jedhe. Gooftaan iddoo kanarratti lafarratti ergaatti kenname ergaa abbaasaa xumuree gara abbaasaatti utuu ol hin ba'in du'aa ka'uusaa booda wanta inni dubbateedha asirratti jechuudha. Abdii abbaan koo isiniif kenne amansiisaadha. Inni dhugaadha. Kanaaf abdii abbaan koo isiniif kenne sana hamma fudhattanitti yookaan hamma argattanitti Yerusaalemiin ba'inaa jedheetu ergamootatti hime. Abdii abbaansaa ergamootaaf kenne maalidha? Abdii abbaansaa ergamootaaf kenne
waa'ee cuubamuu yookaan guutamuu hafuura qulqulluu ergamootaati. Hafuurri qulqulluun Yesuus Kiristoos fooniin ergamootatti utuu addan ba'in abdii deddeebi'ee ergamootaaf Waaqayyo Abbaan kenneefidha. Kanaaf Yesuus Kiristoos isa kana yaadachiisa jechuudha ergamoota. Hafuura qulqulluu abdii Abbaan koosnii kenne sana amma argattanitti Yerusaalem keessaa hin ba'inaa. Wangeela kana dubbachuun dhugaa ba'uun isinitti ulfaata kanaaf Yerusaalem keessa bubbulaattiin jedhe Gooftaan. Kanaaf Yohaannis cuuphaan bisaaniin cuubaa tureettiin jedha Gooftaan asirratti. Yohaannis cuuphaan bisaaniin cuubaa ture. Garuu isin yeroo baay'ee utuun turin hafuura qulqulluudhaan cuubamuudhaaf jirtuuttiin jedha. Hafuura qulqulluu fudhachuuf jirtuuttiin jedha. Hafuurri qulqulluun kuni ergaa keessan fiixa ba'umsa isinii godha. Ergama wangeelaa isin ergamtanii fiixa ba'umsa akka qabaatu godha. Humnatu achi keessa jira. Hafuura qulqulluudhaan yoo baatanii waan gurguddaa Waaqayyo hojjechuu danda'a isinii wajjin. Humni Waaqayyo achi keessa mul'ata. Hafuurri Waaqayyo keessatti hidhamaatu hiikama. Waanjoo gurguddaatu caba. Ba'aa gurguddaatu namoota irraa ka'a. Misraachoo wangeela Kiristoos wangeela Waaqayyo kana abbaa kootii lallabuu dubbachuu dandeessuutti jedhe Gooftaan Yesuus. Kanaaf Gooftaan lakkoofsa 8 irratti dhannee gaafa laallu waa'ee kanaa jabeesseetti dubbata. Isin garuu ittiin jedha lakkoofsa 8 irratti isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti, amma handaara lafaattis dhuga baatota koo naaf taatuutti jedhe. Kanaaf humni hafuura qulqulluu tajaajiltootaaf, ergamoota wangeelaatiif, lallabootaaf, geggeessitoota mana Waaqayyootiif baay'ee barbaachisaadha. Walumaa gala waldaa kiristiyaanaatiif giddugaleessa tajaajila ishee ta'uutti jira jechuudha. Humni hafuura qulqulluudha. Humna hafuura qulqulluudhaan namni dadhabaan erga jabaatee wangeelli Kiristoos lallabamuun isaan erga danda'ame waldaan kiristiyaanaa humna hafuura qulqulluu yeroo hundumaa of gidduutti qabaachuutu isheedhaaf ta'a. Humna hafuura qulqulluunis guutamtee wangeela Waaqayyoo galfatatti laate kana lallabuutu dubbachuutu dhugaa ba'uutu isheerra jira jechuudha. Kanaaf humna hafuura qulqulluu kanaan waldaan kiristiyaanaa keenya bara kana guutamuutti jira jechuudha. Tajaajiltoonni humna hafuura qulqulluu kanaan guutamanii ba'uutti jira jechuudha. Humna hafuura qulqulluu kuni wangeela nama lallabsiisa, hojii gaariidhaaf nama qopheessa, hojiin Waaqayyoo, humni Waaqayyoo miraakiliin dinqisiisaan wanti gurguddaan kan inni ittiin hojjetamu waldaa kiristiyaanaa keessatti humna Waaqayyoo, humna hafuura qulqulluu kanaadha jechuudha. Kanaaf humna hafuura qulqulluutiin waldaan kiristiyaanaa guutamuun barbaachisaadha. Tajaajiltoonni, amantoonni, namoonni Kiristoos Yesuusiin fayyisaa jireenya isaanii godhatanii duuka buutuu Yesuus ta'anii humna hafuura qulqulluun guutamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf har'a sagalee Waaqayyoo ana keessatti humna hafuura Waaqayyootiin guutamuun ergaa isa guddaadha jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa humna hafuura qulqulluun dhaabattee wangeelatti kenname wangeela misraachoo kana lallabuun irra jira jechuudha. Humni hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Humna hafuura qulqulluun guutamne hojii Waaqayyoo akka hojjennuuf humni hafuura qulqulluus waldaa kiristiyaanaa keenya keessatti karaa adda addaa mul'isee warra hidhaman hiikee, warra dhukkubsatan fayyisee, warra rakkatan karaa hundumaa harka qabee hojii gaarii hundumaa waldaa kiristiyaanaa keessatti akka hojjetuuf bu'uura jechuudha. Kanaaf humni hafuura qulqulluu jireenya keenya keessa haguutu. Humni hafuura qulqulluu waldaa kiristiyaanaa keenya keessa giddu galeessa ta'ee hojjetu. Humna hafuura Waaqayyoo kana simannee isaanis guutamnee hojii Waaqayyoo akka hojjennuuf ergaa guddaa kana sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Akka dubbii Waaqayyoo kanaatti jiraachuuf hafuura Waaqayyoof humna isaatiif iddoo laachuuf akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru.
ayyaanni Waaqayyoos nu wajjin haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ameen. Gooftaa keenya galanniif ulfinni oqubaan siif haa ta'u. Humna hafuura qulqulluu ayyaana keetiin jireenya keenya guuti. Humna hafuura qulqulluun guutamne hafuura qulqulluuf iddoo olaanaa laanne waldaan kiristaanaa humna hafuura qulqulluu keessa dhaabatte sagalee misraachoo wangeela Kiristoos ergaatti laatame lallabuu dhugaa ba'uu barsiisuu sana ergaa ishee fiixaan baasuu akka dandeessuuf ati ija ishee bani. Ayyaanni keef hafuurri kees nu wajjin haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si kadhanna ameen. Jesus sitiniara ture gadi of debisi ulfina kobisi yo farse 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 Fono fati wadara kadure wa echubu kenyaf kadure yakadana nama fanura tolbe nufre yakadana nama fanura tolbe nufre yom forse sitri rature Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51724 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Amma kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa isatti nutti ceena. Humna koo beekumsa koon jedhu dandeetti nuuf kuusadhu. Onne koo guutuun tattaafadha qaawwama nageenya naabadha. Hidhamsu dibata ijoollummaa sinta'a hojjetaa manama. Hidhamsu dibata ijoollummaa sinta'a hojjetaa manama. Humna koo beekumsa koon jedhu
dandeettii gosi kuusadhu onne koo guutuun tattaafadha qaawwamaa nageenya amadha hin dhaamsu dibata ijoollummaa si ta'a hojjetaa amanamaa hin dhaamsu dibata ijoollummaa si ta'a hojjetaa amanamaa. Dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba irratti beeksisuudhaaf yaale sanbata guddaa darbe ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee waldaan Oromoo biyya Ameerikaa keessatti argamtu tokko bifa addaatiin kabajjee kan jedhu dubbannee turre. Bifa addaatiin kan kabajje maqaan waldaa kanaa waldaa Humna Wangeelaa kan jedhamtu si'a ta'u kan isheen goote immoo hiyyeeyyii naannoo isheetti argaman nyaachisuudhaan ayyaana du'aa ka'uu kana kabajuu isheeti. Luba waldattii kan ta'an luba Kefyalew Amente akka isaan waa'ee dhimma kanaa nutti himaniif Minneapoolisitti bilbilee haasofsiisneerra akkana nun jedhu lubni Kefyalew. Waldaan keenya waldaa Humna Wangeelaa Minneapolis keessa jiraattuudha. Akkuma amma jedhame ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkaataa addaatti kan nuyi kabajne. Innis immoo sanbata duraa galgala akka lakkoofsa sa'aatii yeroo biyya kanaatti sa'aatii 7 amma sa'aatii 9tti warra mana hin qabne hoomleesii warra jedhamantu jiru. Isaaniin nyaachifne sababii nuyi kana gooneef immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti beelofnaan na nyaachiftanii eebonnaan na obaaftanii daarraan natti uwwiftanii hidhamnaan na gaafattanii jedha. Kun immoo mul'ata waldaa keenyaa keessaa tokko sababa ta'eefi kana biyya keessa jiraannu kana keessattis godhuutu nurra jira. Biyya keessaa dhufne biyya keessatti dhalannee guddannee saba keenya saba Oromoo gidduuttis immoo gochuutu nurra jira jennee mul'ata isaa fudhannee kaane. Kanaaf biyya kana keessatti waggaatti si'a lamatu kana goonaa jenneetu yaanne. Minneapolis Minnesotaa kana keessaa hoomleesii warri jedhamanii nama 10,214 jira. Akka Ameerikaatti immoo guutummaa Ameerikaa keessa nama 610,042 jira. Isaan kana keessaa kan nuyi hammuma dandeenye nyaachisuutu nurra jira. Inni waggaatti si'a lama jenne kana moo yoom nyaachifna jennee gaafa yaadnu tokko gaafa gooftaan du'ee du'aa ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos lubbuu isaa hunduma keenyaaf waan kenneefi nummoo warra beela'an kanaaf waan xinnoo qabnurraa kennuutu nurra jira. Jennee yaaduudhaan kan ka'etu tokko istarii irratti goone gaafa du'aa ka'uu gooftaa. Inni lammaffaan immoo gaafa dhaloota gooftaa irratti Waaqayyoo biyya lafaa guutummaadhaaf tokkicha ilma isaa akka kenne nummoo warra beela'an kanaafi waa tokko kennuutu nurra jira isa jechuurraa kan ka'etu gaafa sanatti nyaata qopheessuuf yaallee. Egaa dheengaddaa hoomlees sheltarii Minneapolis jiru kana keessa dhaqnee dubartoota 44 fi dhiira 66 walumaa galatti lakkoofsi isaanii nama 110 kan ta'ani dhalattoota biyya kanaa jechuudha. Isaaniin nyaachifnee obaafnee quufanii gammadaniitu nu galateeffatanii jechuudha. Deebinee ammas isa kana waggaadhuma kana keessa Diseembarii keessa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo sababii gochuudhaan deebineetu kana goona. Noovembariitti garuu yoo Waaqayyo nu gargaare gara biyya keenyaa dhaqnee immoo hiyyeessa warra waan nyaatan hin qabne keessumatti immoo hidhamtoota Oromoodha gara nama 3,000 ta'anii mana sirreessaa 2 keessatti nyaachisuudhaafitu irratti qophaa'aa jirra. Akka kanattiin jechuudha kan nuyi irratti hojjetaa jirru. Hundumti keenya akka beennu fudhachuu malee kennuu hin beennu nuyi. Waldaan keenya xiyyaafannaa guddaa gootee kan isheen kaate amma nuyi gara kennuutti dhufuutu nurra jira. Yoo kennineedha kan nuyi eebbifamnu abaarsa kana ofirraa cabsuutu nurra jira. Biyyoonni gurguddatan nu kennuudhaanitu nurratti badhaadhanii nummoo amma deebinee isaanii kennuutu nurra jira isa jedhuudhaan yaada kanaanitiyyuu iddoo kanatti jalqabne nuyi. Amma mul'atti waldaa kanaa waggaa 10 keessatti biyya keenya keessatti iddoo wangeelli hin geenyetti wangeela waliin ga'uudha. Horiin isaa eessaa dhufaa jettanii yoo na gaafattanii horii isaa iddoo kanaa fuunee dhandhatu hin taane achuma keessaa ba'ee iddoo sana akka inni nyaachisu gochuudha kan nuyi barbaannu. Sababiin isaa jannata keessaa bishaanni burqee jannata obaasa tureedha. Kanaaf biyya keenya keessaa burqee biyyuma keenya obaasuu turre jira jennee yaanna. Waggoota
kana keessa yommuu tajaajiltoota qopheessine biyyoota garaagaraatti qabeenyuma biyya keenya keessaa ba'uuniif gara biyya biraatti misheeneroota erguutu nurra jira. Waggaa 100 ol misheeneroota fudhataa turre nuyi amma garuu barri darabeen nu ga'ee bara erguu ta'utu irra jira. Isa jedhu amantii waldaan keenya. Kanaafitu kaaneetu humna nama muraasaatiin hojii kana hojjenne gara fuulduraattis akkasumatti kan hojjetaa itti fufnaa jechuudha. Kun dhugumaan mul'ata guddaadha luba Kefyalew. Yeroo darbe torbee darbe ayyaana du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababii gochuudhaan yeroo isin warra mana hin qabne hiyyeeyyii biyya Ameerikaa kana yeroo isin nyaachistan gochaan keessan kun attamitti simatame hawaasa naannoo sanaa biratti? Iddoo nu hidhannee itti goone isaanuu baay'ee dinqifatanii waldaa migraantii keessaa kuni jalqabaa jedhanii waldaa baqattoota Afrikaa irraas haa ta'u iddoo garaagaraatii dhufan keessaa kun yeroo jalqabaati. Amma ammatti waggaa dheeraadhaaf kan nuyi geggeessine waldootuma adii biyya kana keessa jiraatanii fi kaampanoota gurguddaa hojii garaagaraa geggeessantu dhufee waan akkasii nu godha ture. Kun amma nuuf muuxannoo haaraadhaan hojjetan isaanis simannaa addaati kan isaan nu godhani. Warrumti beela'oon gaafa sana nyaatan iyyummoo nutti dhiyaatanii isin eessaa akkamittiin kan hojjechuu dandeessan akkamitti nu gargaaruu dandeessan jedhanii nu gaafatu turani. Yeroo sana wangeelatti muudhaaf nuyi isaanitti carraa guddaa isa arganne isaan iyyuu baay'ee dinqifatanii baay'een isaanii waldaa keenya iyyuu dhufanii ilaaluudhaaf kaka'umsa guddaa akka qabanitu nutti agarsiisanii qixxee malee nu eebbisanii takkaa namoota akkasiirraa nyaannee hin beeknu seedha nutti dhiyeessan isaanis nuyis baay'ee gammanne haa ta'u iyyuu malee garuu karaa hawaasa naannoo kana jiru reefuu bultii 4-5 waan ta'eef amma Facebook irratti komentii gurguddaadha kan nuyi dhageenye. Namoonni baay'een wanta akkasii dhageenye hin beeknu Waaqayyo sinaa eebbisu kan jedhu Facebook irratti kennaa jiru. Galata garaagaraas immoo dhiyeessaa jiru. Kanaaf waa'ee isaanis Waaqayyoon guddaa galateeffannaa waldootarraa garuu ammaatti wanti nu dhageenye hin jiru. Kun dhugumaan wanta jajjabaachuu qabudha waldootiin keenyas egaa gochaa keessan kanarraati waan guddaa baratu jennee abdanna. Luba Kefyalew yeroo nu wajjin qabaattaniif guddaa isin galateeffannaa gara fuulduraatti immoo akkuma kana dhuftanii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattoota keenyaaf akka isin hirtan abdii guddaan qabaa. Waaqayyoo isiniinis waldaa keessan isa eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu hojii guddaa hojjetaa jirtu ulfaadha. Afaan sodaatee dinakiyyaa sokokkee miidhasaa kana dura darbee sagalee isaatti wanta qosa dadhabbii koo keessaa ergatti mul'atte naatu jaasii ba'aa an jireenya ergatti naan jette afaan sodaatee dinakiyyaa sokokkee miidhasaa kana dura darbee sagalee isaatti wanta qosa tabjaamiti anabdi murasa era gooftaa Yesuus kadhiigaa wal keessa okee gunnuufadhe manii kootan fiigaa ati sabbaa kooti dhangootu dabeessa Duka kole dupi kenaf jimsa kanke ta unata boriyo musa dola no de suji nenya nafgale poli bigamiti afure chama makaba judani makatoludani Jisano jeda itni bawo rajira gufta isam fudebe kabateka kusa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin